Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Peace Media Network odoomaaf qabnuun isinitti himaa ani Ibsaa Masraaji. Jalqaba irratti matoota oduu. Sararri daandii xiyyaara Itoophiyaa buufata xiyyaara Yaaballoo alatti dhufu eebisuudhaaf. Pirezidaantiin Bootsuwaanaa labsii yeroo muddamaatti labse. Sararri daandii xiyyaara Itoophiyaa buufata xiyyaara Yaaballoo alatti dhufu eebisuudhaaf. Sararri daandii xiyyaara Itoophiyaa bal'ii isaa gara buufata xiyyaara Yaaballootti taasisu hagayya 30 takka bara 2025 akka jalqabu ibseeti jira. Alhada dhufu balalii idilee kan qabu buufanni xiyyaara Yaaballoo torbaanitti guyyoota sadiif balalii idilee akka gaggeeffamu sararri daandii xiyyaara Itoophiyaa beeksise. Kanuma sababeeffachuun namoota imala kanaan gara Yaaballoo deemuu barbaadaniifis tikeeta gama giddugala gurgurtaa tikeetaa gara dijitaalaa yookaan onlaayiniitiin argachuu akka danda'an hubachiiseeti jira. Pirezidaantiin Bootsuwaanaa labsii yeroo muddamaa labse. Pirezidaantiin Bootsuwaanaa sababa hanqina meeshaalee fayyaatiif labsii fayyaa kan yeroo muddamaa Health Emergency State labse. Beeksisni kun kan gaggeeffame eega ministeerri fayyaa biyyattii hanqina qorichaa dhibeelee adda addaa itti wallaanan qabaachuu dhabuu ifamse booda. Labsiin kun tajaajila baqaysanii yaaluu kan hin hammanne waggaa ta'u labsichi hagayya 2 bara 2025 irraa jalqabee akka itti fufu ibsameeti jira. Oduu namaaf qabnu kanumaa waan dhaggeeffattaniif galatooma.